jedhama. Liistiroo hojjedha asfaaltii irratti. Hadha calalanii asinna fidanii gammada guddaan naa ta'e goronsa gurraacha naa kennane. Amma immoo waan isaanii kennu mootummaa kennallee waan kennu bulchaa kennallee waan kennu ana nama yaaddoo yeroo ijoolleen biyya ana untu ijoolleen tiyyan kajeelti ani nuuroo widdinneeti jedhee danda'e waa ifii horiin binneefi amma gammada akka waa isii hadha aanannaa unteetti gammadata jira isa harka qabadheeti gammadata jira mootummaa kennallee waan kennu bulchaa kennallee waan kennu gammada guddaan na dhaga'ameera. Rakkoo gubbaa ture hiyyuu gubbaa ture guddoo rakkataa ko uummataa ture guyyaa eegee waan garuu adda rakkoo keessaa farda kana dhaggeen beenne na dhaggisiiseeti rakkoo keessaa na baasa hin ba'adhu na waa naggadhe muluu isarra keeyadhee dikkoo dhaqadhaa waa muluu na gargaara. Kashala dudda ba'ataa ture maatii guddisaa rakkataa agabuu bulaa agabuu oolaa durra dhiira jadee durra sadidi akkata ture waan ku ilaansummaa amma ji'a lamaa wayii ji'a sadituyyuu ga'een jiru waan kun guyyaa adda na qabatee waaqis eebbis fardi kun rakkootii anarraa baata maatii kana guddisaa amma rakkataanii waan fedhee daddaladheeni qaraa rakkataa ture gargaarsan qabu gargaarsa mootummaan naa ta'ee na eege waan dhimmame duudii haala kiyya duudii dhidhuutiya duudii akka waaqaatti naa mijee na gargaaraa ture hadha dammoo ilma dhinaan jedhee goromsa naa kennee hadha na badhaasee badhaasusaa waan mootummaan kiyya ammalee naan dura bulee oolu inni. Jiruu gaddatoo keessa hiyyoommata cinqamaa miidhamaa tureera amma firaashuu irra bulu raggadhee fooxaa naa kennanii kanaan badhaafameera. Qaama miidhamtu ture duraanii uraaguma keessa jiraadhee mana mootummaa keessa jiraadhaa ture achiin booda warri mootummaa mana naajaaraa jira suphaatuma naajaaraa turanii adda biddilisiinuu deeggaranii firaashii fooxaa irra bulaa ittiin fayyadamaa mana kiyyaa fi fataa godhee ittiin jiraadhee irra bulaa mootummaalee warra nu deeggarallee galatoomaa eebbifamaa isaaniin jedha. Tajaajilamummaa bara kanaa ji'oottan kan lamaan keessatti ni arjoomna jennee karoorfannee kaanee jirra. Kaleessa ana girjaarratti birri miliyoon 7.2 oliidhaan kennamee jira. Anna sorraarratti birri miliyoon 4.5 oliidhaan kennamee jira. Keessanis sadarkaa birri miliyoon 10 oliitti kan laakkaa'amuudhaan arra kennamuu jira. Akkasuma bifa wal fakkaatuudhaan ana boora irraallettis bifuma kanaadhaan kennamuu jira. Aadaan kunini walirraa baratamaa dhufa jira. Kanaaf aadaa baratamaa kan aadaa badhaafamaa kan qabannee akka paartii callaa ta'uun ta'inu akka oromummaatti wal deeggaruun hojii eebbifamaa waan ta'eef hojiin eebbifamaan kun gar namaatiifis gar waaqalleettis waan gaarii waan ta'eef hundi kenna warri qabdan kan irratti hojjarmattan gaarii waan jedhudha. Hojii tajaajilamummaatti wal qabatee bara kana bara baajataatti akka godina keenyatti bal'inaan qophii gaatti goonee gaggeessaa turreerra karoora keenya walumaa galatti bara kana milkeessinee qabanne hunda namaatiin meeshaadhaan mallaqaan walumaa gala gumaatama jedhamee karoorfame biliyoona 11.4 akka kurmaana kanatti kurmaana tokkoffaa bara kanaatitti biliyoona 4.3 kan karoorfanne raawwii gammaa jiruun hojii hafu kurmaana keessaa ammas yoo jiraate hagammatti guyyaadhaa kanatti hojii hojjechaa jiru yoo ilaalu gara biliyoona 4.5 karoora keenya karoorfanneen olii gadi milkeessinee jirra. Sosochiin kun uummata biratti dargaggoota biratti dargaggeeyyii biratti hawaasa bal'aa biratti hojjettoota mootummaatii fi hawaasichi aadaa godhatee sirna godhatee duudhaa godhatee bal'inaan hojjechaa jira. Rakkoo hawaasummaa isaa hiikachaa jira. Bu'uuraalee misoomaa irratti gumaacha guddaa godhaa jira. Qaama humna hin qabnee fi hojjetaniif gargaaruu hin dandeenyeef gargaarsi godhamaa jiru keessattuu dargaggoota biratti baay'ee karaa fakkeenya qabuun gaggeeffamaadha. Biyyi nama malee biyya hin taatu namaaf gargaarsa godhu kennaa godhu namni sun ammoo hiyyummaa keessaa bahee iyyuu ammoo walii galee hiyyummaa gadadoo gidira san keessaa bahuudhaaf dhaloota dhayoo hojjeta dhaloota dhufu ammoo rakkoo kanarraa bilisa ta'a badhaadhinaatti dhalata jechuudha malee rakkoo irratti dhalatu rakkoon dabarsinu dhaadannoo bira darbee hojiidhaan hiyyummaa gadadoo gidiraa hojii jijjiirree badhaadhina fiduu qabna.